Ashama harka fuunee hordoftoota jaalatamtoota yuutuubaraa ayyaantu asallaa jalatti argamtan hundi keessanuu nagaa waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Hordoftoota koo hundi keessanuu har'a mooyyuu nyaata Itoophiyaa kan ta'e qayisirii qopheeffadhee tan jira asitti. Qayisirii nan affeelee wanni affeeleefis obsa nama fixachiisa yeroo hojjetan jechuudha. Dursa waggaa affeellatan bayeessadha. Kana jedhee tanan affeelee asitti quuncisee qopheeffadheera. Asitti mooyyuu shunkurtiidha. Shunkurtii bifa kanaanii dhedheeressee mummuradhee timaatimillee bifuma saniinan dhedheeressee muradhee jechuudha. Itoophiyaati kuni akkaataa duraanuun biyya keetti itti hojjedhu arras immoo isinitti argisiisa jedheetanii hunduu akka mana ofiitti ingidi akka itti hojjetu qaba. Anis immoo akkaataan itti hojjedhuun isinitti argisiisa jedheetanii akkasuma isinis immoo gaafa tokko na fiddanii walumarraa baranna jechuudha. Amma akkatti qopheeffadhee biralistii koo asitti qopheeffadhee too jira. Amma ibidda kootan qabsiifadha. Akka shunkurtiin naaf xabbafamutti ani mooyyuu asitti nan muradha jechuudha. Zayitii baay'ee ittiin godhu. Zayitii hin jaalata garuu qayisiriin hin beektu. Zayitii jaalata qayisiriini ani baay'isee ittiin godhu jechuudha. Asii kunoo shunkurtiin itti naqadha. Shunkurtiin kiyyaa inni xabbafamutti timaatimii murraa jechuudha. Waan qayisirii murraa jechuudha. Innaa akkanatti godhadhee jira. Kanatti qopheeffadhee jira. Asitti isas akkuma shunkurtii dhedheeressee kukkute sanittan isa dhedheeressee kukkutaa jechuudha. Innaa akkanatti isinitti mul'ata. Kanatti dhedheeressee kukkutadhaa jechuudha. Innaa wajjumaan hojjenna. Inna akkanumatti bifuma kanaanan kukkutaa erguun deeminaati asumatti na eegayi. Tolee haala kanaan kukkutadhee jira jechuudha. Kunoo akkanatti akkanattan kukkutee jechuudha. Akkuma dura shunkurtii kukkute sanitti akkuma timaatimii fi shunkurtii kukkute sanitti jechuudha. Qaaraallee asitti qaaraa qopheeffadhee jira. Qaaraas immooyyuu dhedheeressee kuman akkasumatti kukkutaa. Asitti timaatimii fi wanni xabbataa jira bakka kanatti. Akkanatti qopheeffadhee jechuudha hunduma isaatiiyyuu. Amma qaaras akkasumattan dhedheeressee kukkutaa. Akkanatti jechuudha. Qaaraallee akkuma isaa sanittan kukkutee jechuudha. Haala kanaanan qopheeffadha. Asittis immooyyuu salaxaa qopheessudha. Asitti timaatimii kiyyaara kasii kan jedhamu asitti qopheeffadhee kan jira. Kanaafiyyuu walitti deebinaa erguuyyuu hin deemina inni jedha. Kunuuti geechisee jira hunduma isaatiyyuu jechuudha. Salaxaas kunoo kanatti kattafeetoo jira. Ataakiltii jechuudha. Akkanatti kattafadhee qopheeffadhee jira hunduma isaatiiyyuu isiniin jedha hordoftoota koo. Kunooti akkanattiin hojjettee jechuudha. Labbi jedhama. Labbi afaan oromootiin maal jedhamaa jiru? Komentii jalatti naa barreessaa yoo beektan. Yaa'u akkuma itti dura loqoda naannooti wanni jedhamee gizee baay'ee afaan oromoo qulqulluun eessamatti dubbatamaa garuu laata? Mee warri afaan oromoo qulqulluu duraanii Gojii fi Wallaggatti afaan oromoo qulqulluun dubbatamaa jedhama waggaa barannu jechuudha. Garuu amma Wallaggallee afaanuma wal makaa dubbatu natti fakkaata akka kootitti jechuudha. Akkananii nama tokko argutti ijoollee Gujiillee baay'ee wajjiniin haasa'uu baadhu akka ijoollee Wallaggaa garuu walitti dhiyaataa hidheeta wanniidha. Warri afaan qulqulluu haasoftan labbiin kun maal akka jedhu komentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuufanii kanattan qopheeffadhee kunooti timaatimiin illee oduu sirritti wanni hin jedhin jechuudha. Sirritti hin bilchaatini
akkasuma qaaranillee kunoo keessaa hin mul'ata akkanattan qopheeffadhee qayisirii jechuudha baay'ee appitaayitii namaa banaa batalay appitaayitii kan isinii banamuu didee biyyatti jechuudha hoo haala akkanaatiin qopheeffatan namni appitaayitiin banamee fi nyaatanii jechuudha kana fakkaataa viidiyoo nanarraaf qopheessee jaalatamtoota hordoftoota koo viidiyoo walii haadaa wannu biyaan saga daqiiqaa 3 minaamina walii haadaa wannu wal bira haadaa bannu guddaan isin jaaladhaanaaf jiraadhaa ga viidiyoo biraatti walitti deebinutti